Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota koo Dr. Obsaan jedhama. Egaa har'as viidiyoo isin barsiisa jedheen yaade qabadeen isiniif dhiyaadheen jira. Egaa gaaffii hedduu na gaafattanii turtanii gaaffiiwwan keessan wal duraa duubaan kan isiniif deebisu ta'a. Gaaffiiwwan kana keessaa rifeensi kiyya baay'ee bubuqqa'a, maal godhuu qaba, furdina dabaluu barbaada yookaan ulfaatina dabaluu barbaada, maal godhuu qaba, ulfaatina sirrisuu barbaada, akkasuma harmi koo xiqqaadha guddisuu barbaada, dhibee sukkaraa fi dhibee dhiibbaa dhiigaa, akkasuma immoo gaaffii hedduu na gaafattanii turtanii gaaffii keessan maraan ilaalee tan jira. Gaaffii keessaniif wal duraa duubaan akkuma isin na gaafattaniin kan isiniif deebisu ta'a. Obsaan na eeggadha. Egaa sagantaa keenya kan har'aa irratti finniisaa fi maadiyaatii balleessuuf karaa afur kan saayinsiidhaan deeggaraman kan ilaallu ta'a. Yeroo hedduu waa'ee gogaa fuulaa na gaafattu. Garuu fuula keessaniif dawaan kun ni ta'a, dawaa akkanaa fudhadhaa jechuu hin danda'u. Maaliif gogaan nama maraatu adda adda waan ta'eef kireemii kana fudhadhaa, saamunaa kana fudhadhaa jechuun rakkisaadha. Biyya keenyatti namni tokko dawaa fayyadamee fayyuu yoo danda'e namoota isa wajji jiraniif dawaa kana fayyadamaa jechuun eeruun kan baratamedha. Garuu dawaa qaama keessaniif ta'uu fi gogaa keessan wajji deemu osoo hin beekin fayyadamuun faayidaa isaarra miidhaa isaattu baay'eedha. Kanaaf gorsa ogeessa fayyaa malee kireemii adda addaa fayyadamuun hin gorfamu. Egaa har'a kan ilaallu haala salphaa taheen mana keessatti fuula qulqulluu fi maadiyaatii fi finniisa irraa fuula bilisa tahe akkamitti argachuu dandeenya. Haala salphaa taheen manuma keessatti akkamitti waan kanneen ofirraa balleessuu fi fuula bareedaa tahee akka itti argachuu dandeessan kan ilaallu ta'a. Hanga dhumaatti na wajji turuun barumsa irraa argattu. Akkasuma warri chaanaalii kiyyaa haarawaa taatan subscribe, like gochuu hin dagatinaa, na wajji tura. Egaa dura wantoota ani asii gaditti isiniif himu osoo hin fayyadamin qabxii 6 beekuun dirqama. Inni dura kireemii yookiin waan kamuu fuula keessan irratti osoo hin dibatin harka keessan irratti daqiiqaa 5 hanga 10 ilaaluun yoo isin hoksise yookiin isin gube yookiin miirri addaa isinitti dhagahame dhiqadhaa. Akkasuma kireemii san yookaan waan san fuula keessan hin dibatina. Inni lammaffaa mana keessatti maaskii yeroo dalagdan yookiin waan fuula dibattan yeroo dalagdan hanga yeroo tokko qofa waan isiniif gahu qopheeffadha. Maaliif wanti kun akka kireemii faafrikaan qophaa'ee waan isa tursiisu of keessaa waan hin qabneef dafee baduu danda'a. Kanaaf waanuma yeroo tokko isin gahu qofa walitti makuun qopheeffadha, akkasitti dibadha. Inni sadaffaa fuulli keessan gosa kam akka tahe beekuu qabdu. Gogaan keessan gogaa moo jiidhaadha kan jedhu beekuu qabdu. Inni afuraffaan sababbii finniisaatiinis tahee yookiin sababbii biraatiin fuulli keessan madaa yookaan qaawwa yoo qabaate qaawwa yookaan madaa sanirratti kireemii hin dibatina yookaan waan asii gaditti isiniif himu kana hin dibatina. Shanaffaan fuula keessan sirritti dhiqatuu fi qulqulleessuu qabdu. Inni jahaffaan halkan dibatuu fi erga dibattanii booda aduu keessa yookaan aduu irra ooluu hin qabdanii kana godhuu qabdu dirqama. Waan asii gaditti isiniif himu osoo hin godhin qabxiilee 6 kana dalagatti hiikuu qabdu. Inni tokkoffaan wanti isin qopheeffatu qabdan itittuu fi muuza. Muuza tokko yookiin muuza gimmaashii yookaan muuza cinaa daakuudhaan itittuu maankiyaa tokko wajjin walitti makuudhaan akkasuma damma fal'aana tokkoo fi loomii cinaa itti cuunfuudhaan erga walitti maktanii booda daqiiqaa 3 hanga 5 akka taa'u godhuun asirratti kan isiniif himu wanta kamuu erga walitti maktanii booda akka sirritti walitti baquuf xiqqoo tursiisuun barbaachisaadha.
Sana booda buruushii qulqulluu yookiin harka qulqulluun dibatuu fi daqiiqaa 15 turuu erga kana gootanii booda bishaan xiqqoo danfisuun fuula keessan sirriitti dhiqatuudha. Kana torbaanitti yeroo 2 fi 3 fayyadamuu dandeessu. Egaa ka maaskiin kun yookiin dibatni kun viitaamin C, viitaamin E, pootaasiyeemii, laaktik asiidii, alfaa haayidrooks asiidii fi wantoota faayidaa qaban hedduu of keessatti qaba. Kanaaf seelii gogaa keessan irra jiran kakaasuu fi maadiyaatii fi akkasuma finniisa balleessuu ni danda'a. Kana yoo kan sirriitti fayyadamtanii fi yeroo yeroon kan fayyadamtan yoo ta'e gurraachinni fuula keessan irra jiru yookaan maadiyaatii fi finniisni isirratti bahu kun akka hir'atuu fi seeliin fuula keessanii akka dammaquu fi akka kaka'u godhuu danda'a. Keessattuu warra fuulli keessan jiidha qabuu fi baay'ee isin gargaara. Maaskiin kun maadiyaatii balleessuuf akkasuma dulluma fuulaa hambisuuf akkasuma halluun fuula keessanii baheessaa fi bareedaa akka ta'u godhuu ni danda'a. Kana malees finniisas ni balleessa. Namoota hedduutu na gaafatee fuulli koo baheessaa miti, diimaa fi gurraacha yookaan halluu tokko hin qabu, fuulli koo akkasitti badee jira jettanii namoonni hedduun na gaafatanii jirtanii, namoota saniif wanti kun isin fayyada, itti fayyadamuu ni dandeessu. Inni lammaffaan fees maaskii dinnichaati. Dinnicha tokko qopheeffatuu fi akkasuma ruuzaa fi aanan qopheeffatuudha. Dura dinnicha quncisuu fi dhiquu akkasuma daakuudha. Sana booda dinnicha daakame irratti daakuu ruuzaa maankaa 2 itti godhuun sirritti walitti makuu, dhumarratti aanan maankaa 2 itti godhuun hanga furdatutti waliin dhahuu. Sana booda daqiiqaa 2 fi hanga 3 dhiisuudha. Sana booda fuula keessan irratti dibatuu fi bakka maadiyaatiin jiru sirritti dibatuu fi sirritti riguun maasaajii godhuudha. Daqiiqaa 10 hanga 15 erga fuula keessan irra tursiistanii booda bishaan ho'aa ta'een dhiqatuudha. Kana torbaanitti yeroo 2 fi 3 dibatuu ni dandeessu. Keessattuu fuula aduu miidhameef faayidaa guddaa qaba. Aduu fi ho'aan fuulli miidhame yoo ka qabaattan ta'e fuula gurraachate kana qulqulleessuu fi gogaa laafaa fi hawwataa ta'e akka qabaattan godhuu ni danda'a. Kanaaf fees maaskii kana yookaan dibata kana fayyadamuu ni dandeessu. Warra fuulli keessan aduu fi ho'aan bade akkasuma maadiyaatii fi finniisni fuula keessan rakkise waan kana fayyadamuun isinirraa wayyaayuu ni danda'a. Wanti kun faafrikaatti waan dalagamee miti, waan uumamaati. Gogaa keessan irratti jijjiirama guddaa argisiisuu danda'a. Jijjiirama argisiisuu baatullee na amanaa fuula keessan hin miidhu, humaatu miidhaa isin irratti hin fidu. Kireemiin tokko tokko kan dibattan yoo ta'e fuula keessaniif kan hin taane yoo ta'e finniisanarraa balleessa jettanii kireemiin isin dibattan finniisni fuula keessanii fi duudaa fi laphee keessan irrattis akka bahu godhuu danda'a. Wanti sun gogaa keessan wajjin kan hin deemne yoo ta'e daranuu isin miidha. Kuni garuu waan uumamaa waan ta'eef homaatu isin hin miidhu. Faayidaan isaas faayidaa guddaadha. Inni sadaffaa irdiidha yookaan huruudha. Dura irdii akkasuma daakuu ruuzaa, damma. Fuulli keessan jiidhaa yoo ta'e itittuu, akkasuma fuulli keessan gogaa yoo ta'e zayitii kokonaatii qabaatuu qabdu. Irdii maankaa 2, daakuu ruuzaa maankaa 1, urgoo yookaan itittuu maankaa 2. Fuulli keessan gogaa yoo ta'e zayitii kokonaatii maankaa 1 akkasuma damma maankaa 1 itti godhuun waliin dhahuu fi daqiiqaa 3 tursiisuun fuula keessan dibatuun daqiiqaa 15 hanga 20 tursiisuu fi bishaan ho'aan dhiqatuu fi sirritti fuula keessan irraa akka bahu godhuu qabdu.
Irdiin faayidaa hedduu qaba. Isa keessaa antioksidantii fi anti-inflammatorii of keessaa waan qabuuf gogaan keessan akka ifuu fi finniisni erga isinitti bahee booda tuqaa gurraachi fuula keessan irratti akka hin hafnee fi fuulli keessan gogaa qulqulluu ta'e akka qabaatu godhuu danda'a. Afraffaan fees maaskii timaatimaa fi ajjaa qabaatudha. Dura wanti isin qabaatu qabdan timaatimaa fi daakuu ajjaa akkasuma aanan qabaatu qabdu. Dura timaatima tokko dhiquu fi daakuu sana booda timaatimii daaktan sana irraa maankaa 2 fudhatuu fi itittuu maankaa tokkoo fi ajjaa maankaa tokko walitti makuu fi ibidda irratti xiqqoo ho'isuu fi irraa buusuun xiqqoo tursiisuu fi qabbaneessuun daqiiqaa 15 fuularra tursiisuudha. Sana booda bishaan ho'aan dhiqachuudha. Garuu yoo barbaaddan timaatima qofa guyya guyyaan timaatima homaatoo osoo ittiin hin makin timaatima qofa guyya guyyaan halkan yeroo raftan dibattanii rafuu ni dandeessu. Kunis faayidaa guddaa qaba. Egaa ka ajjaan fuula qulqulleessuu fi qoshaashaa gogaa keessan keessa jiru akka bahuu fi fuulli keessan qulqulluu godhuu danda'a. Itittuun laaktik asiidii of keessaa waan qabuuf seelii du'ee kakaasuu danda'a. Timaatimnis fuula baay'ee jiidha qabu jiinii isaa akka hirdhatu godhuu ni danda'a. Kana malees gogaa keessaniif faayidaa guddaa qaba. Finniisaa fi maadiyaatii fuula keessan irra jiru hirdhisuu fi baay'ee isin fayyada. Egaa ka kabajamtootaa fi daawwattoota koo sagantaa keenya kan har'aa asirratti xumurreen jira. Gaaffii kamuu koomentii irra naaf kaa'uu ni dandeessu. Gaaffii keessan tokko tokkoon nan ilaala akkasuma deebii kan isiniif deebisu ta'a. Kana malees gaaffii keessan hundayyuu ilaaleetan jira. Ammas gaaffii isin na gaafattan nan ilaala. Gaaffii keessan irratti wal duraa duubaan akka isin na gaafattaniin gaaffii keessaniif deebii qabadheen kan dhufu ta'a. Obsaan na eeggadha. Egaa ka kabajamtootaa fi daawwattoota koo sagantaa keenya kan har'aa asirratti xumureen jira. Fayyaa argadhaa, fayyaan dhabinaa.